gama jaalallee kootiif waan baay'ee gochuudhaan nama gammaduudhaan isuma dhugaa yeroon itti bu'ee jira. Waan kana ta'eef yeroo naaf kennamu jaaladheera waan adda ta'e waan ta'eef jaaladheera dhugaa dubbachuudhaaf. Uummata keessattis ta'uu danda'a diraamoota adda addaa keessattis ta'uu danda'a kaaraktariin barame hojjechuun jaaladhu. Egaa seenaan koo baay'ee dheeraadha. Akkasitti gabaabsinee ibsuudhaaf ulfaataa ta'uu danda'a. Egaa ani Abeel Nuguseen jedhama. Kan inni akka carraa ta'ee naannoo Oromiyaa keessa bakka baay'ee jiraadheera. Sababni isaa immoo abbaan koo hojjetaa mootummaa waan tureef bakka adda addaa carraa jiraachuu argadheera. Wallaggaa jiraadheera. Achi daa'imummaatti immoo gara Amboon dhufe. Ambootti immoo mana barumsaa sadarkaa tokkoffaan baradhe. Achi Amboorraa immoo gara Arsii naannoo Shirkaa jedhamtu magaalaa Goobeessaatti immoo sadarkaa lammaffaa fi piripaaraatooriin xumure jechuudha. Achi booda yuunivarsiitii immoo as Finfinnee hin gale. Finfinneetti egaa waggaa 4 yuunivarsiitii Finfinneetti tiyaatirikaal aartiidhaan baradhee eebbifamee ba'eera. Achi booda egaa gamuma aartii kana keessatti waan baay'ee hojjechuudhaaf asiif achi fiffigaan ture. Hojjedheeraas namoonni na beekan jiru namoonni na hin beekneef immoo egaa hojiiwwan adda addaa DSTV irratti daddarban ETV irratti OBN irratti diraamoota dhedheeroos gaggabaaboos adda addaa beeksisoota adda addaa hojjedheera jechuudha. Egaa gara hiree jaalalaatti makamuun koo dura nan daawwadha ture. Yeroon daawwadhu wantoota gaarii ta'an inni irraa argaa ture. Wantoota nama barsiisanidha. Stooriin isaa waan salphaa miti. Amma ergan galee booda mucicha beekus sanaan duras galuun koo duras yeroon diraamaa sana hordofu stooriin isaa jabaa waan ta'eef eenyutu barreessa seedhu. Wana keessatti beekuudhaaf na kakaasee ture. Yeroon beeku immoo mucichi mucaa cimaadha. Akkuma argitan akka anis daawwachaa ture. Stooriin isaa baay'ee cimaa ture. Kashiidha nama qaba. Sanaan ala immoo filoon isaas filoo adda ta'edha bakka. Akkuma kanaan dura diraamoota adda addaa irratti barree qofa miti. Kan wantoota adda ta'an, stoorii adda ta'an of keessaa qaba. Yaada jajjabaa ta'an, jajjaboo ta'an of keessaa qaba. Yaadota nama barsiisan of keessaa qaba. Sanaan ala immoo aartii yeroo baay'ee aartii Oromoo keessatti hin baramne maal jedhama inni iskuul laayifii jennee inni jennu kun hin baramne yeroo baay'ee hin tuqamu. Stoorii aartii Oromoo keessatti yeroo baay'ee hin tuqamu. Kan arginu yeroo baay'ee stoorii adda addaati jechuudha. Stoorii kanaan ala ta'anidha jechuudha. Kanaaf gama kanaan dhufuunsaa immoo ana birattis fudhatama argateera. Nama isa diraamaa kana daawwatu hunda birattis fudhatama akka argatu taasiseera jechuudha. Waan adda ta'edha. Baay'een jaaladha ture. Carraa as keessatti immoo makamee hojjechuu yeroon argadhu baay'een gammade dhugaa dubbachuudhaaf. Ammas egaa ergan galee hojjedhee boodas waan gaariin argaa jira. Gara fuulduraattis waan gaarii hojjenna jedheen abdii guddaa qaba. Adda addadha dhugaa dubbachuudhaaf tokko miti baay'ee adda addadha. Gaafa daawwataa taatee diraamichi daawwattu bu'aa bahii isaan beektu. Dhamaatiin keessa jiru maal akka fakkaatu fa'aan beektu. Ala teessee yeroo ilaaltu waan gaarii appirisheetii akkuma gootu waan xiqqoo fooyya'uu qabu fa'aa gaafa argitu akkamitti kana maal jettee akka salphaatti bira darbuu dandeessa. Garuu gaafa keessa galtee ilaaltu wantoonni dhamaatii baay'ee nama gaafatan akka jiran keessa galtee hubatta jechuudha. Sanaan ala gaafa keessa galtee hubattu immoo wanta sirraa eegamu waan guddaa tokko gumaatta jechuudha. Kanaaf innumtu mataan isaayyuu waan guddaadha. Ani gaafan keessa galu baay'ee natti tole. Kuruun akka jiru immoo wantoota
adda addaa akka gumaannuuf kiruu nu kakaasudha. Kanaaf hojicha haala bareedaa ta'een akka hojjennu ijoolleen nu godhan jiru. Kaameraamaanicha, inni barreessu, editaroonni hundumtuu jechuudha. Wal jaalannee jaalalaan hojjenna. Gaafa nas galu akka maatiitti of ilaalanii jechuudha. Miira maatii of keessatti akka horannu nu godha. Baay'ee kiruu adda ta'edha. Kanaaf bakka adda ta'e qaba. Dhugaa dubbachuudhaaf seenaan diraamichaa baay'ee kanaan dura dubbadheera, baay'ee cimaadha. Baay'ee yaada jabaa ta'e tuqaa jira. Yaada hin baramne, yaada yuuniikii ta'e kaasaa jira. Kanaaf diraamicha nama birattis haala amma arginu kanaan kan fudhatama argachuu danda'e sababuma kanaanii jechuudha. Waan adda ta'e waan nama biratti fudee dhufeef jechuudha. Anis gama kootiin seenaan diraamichaa seenaa baay'ee adda ta'e, seenaa jaalatamaa akka ta'e ilaala jechuudha. Kaarakteriin koos yoo ilaaltan kaarakterii adda ta'edha. Kanaan dura kaarakterii diraamoota adda addaa irratti hin baramnedha. Kaarakteriin koo immoo seenota kaarakteroota biraa wajjiniin haalli itti wal qabates haala amansiisaa fi haala daawwattoota sirriitti qabee deemuu danda'uudhaan kan keessatti galedha jechuudha. Kanaaf kaarakteroonni hundumtuu immoo kaarakteera mataa isaanii seenaa isaanii qabaatan sanaan ala immoo sababa mataa isaaniitiin kan dhaabatanidha malee kaarakterii callisee hagaluudhaaf qofa galan miti jechuudha. Akka diraamoota adda addaa irratti barreede jechuudha. Kanaaf inni kun mataan isaa seenaa isaa baay'ee cimaa godha jechuudha. Kanaaf seenaan isaa gaaffii tokko hin qabu. 100% tokkoffaadha. Egaa kaarakteriin naaf kenname dhugaa dubbachuudhaaf ani maalin amanaa kaarakteriin kamiyyuu kaarakterii xiqqaadha jedheen amanu. Kaarakteriin hundumtuu kaarakterii jabaa, kaarakterii guddaa, kaarakteriin sababaan dhufama waan ta'eef kaarakterii xiqqoo wanti jedhamu hin jiru jedheen amanan. Garuu kaarakteroonni tokko tokko immoo jiru. Kaarakteroonni taphachuudhaaf kan namatti hin tolle jechuudha. Bu'aa bahii kan barbaadan yookaan immoo kaarakterii sana fakkaatu fa'aa naannoo keenya irraa ilaallee observe goonee akka hojjennu kan nu dirqisiisan yookaan immoo sirriitti keessa galuuwwan kaarakteriiwwan barbaadan jiru. Kaarakterii callisanii hojjechuudhaaf namatti hin tolle kan ta'an jechuudha. Kaarakteriin koos kaarakteroota akkasiiti jechuudha. Kanaaf yeroo naaf kennamu dhugaa dubbachuudhaaf ani amala koo keessatti waan tokko waan kana hin danda'u jedhee nama amanu miti. Waan kamiyyuu yoo ta'e, waan ulfaataa kamiyyuu yoo ta'e nan hojjedha jedheen amana of amansiisa jechuudha. Waan kana ta'eef yeroo naaf kennamu jaaladheera waan adda ta'e waan ta'eef jaaladheera dhugaa dubbachuudhaaf kaarakterii akkasiin barbaadan jiruu koo keessatti gara fuulduraatiifis yoo ta'e kaarakterii callisee akka salphaatti hojjetamu yookaan kaarakterii barame uummata keessattis ta'uu danda'a, diraamoota adda addaa keessattis ta'uu danda'a. Kaarakterii barame hojjechuun jaaladha. Kaarakterii adda ta'e kaarakterii noqoru hojjechuun jaaladha. Kanaaf kaarakterichi akkas waan ta'eef baay'een jaaladhe gaafasi. Amma hin danda'e immoo yaaleera dhameera kaarakterii sana fiduudhaaf jedheen amanaa. Murtiin sirriitti hojjedheera hin hojjenne inni jedhu murtiin kan uummataati waan ta'eef uummanni akka barbaadeen haala barbaadeen osoo murteessanatti tolanii ani garuu gama kootiin amma hin danda'e yaaleera. Murtii immoo uummataaf dhiiseera jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf kaarakterichi siinoonni isaa baay'een isaanii wantoota immooshinii qabanii immooshinii gaafatanidha. Hundumtuu salphaa miti nama qora garuu kan hin yaadadhu yeroo inni itti jiituudhaaf ta'e jedhee akkas maraatee akkas ta'u sanatti yeroo Saamsoon dhufee isa akkasitti tiriitii godhu sana isuma dhugaa yeroo itti bu'ee jira. So yeroo sana siinii sana nan yaadadha dhugaa dubbachuudhaaf. Ani jiituun yoomillee kan kee ta'uu hin danda'u. Yeroo kosii irraa nyaattee kosii kana keessa jiraattu dhiisiiti.
yeroo waa'een kee lallabamu baalaaf muka waa'ee kee odeessu sanayyuu kan kee hin taane. Kosii yoomillee ani kan kee ta'uu hin danda'u. Gita kee barbaaddadhu. Dhugaa dubbachuudhaaf gaaffii ulfaataa ta'edha. Ta'us yoomiin dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee gad fageenyaan nama gaddisiisudha. Anumtiyyuu kaaraakterii sana hojjechaa nama akkamiiti jedheen yeroo tokko yeroon itti of gaafadhu jira jechuudha. Nama jaalalaati. Hundumti keenya iyyuu nama jaalachuu dandeenya garuu nama jaalanne sanaaf hammam deemna gad fageenyaan haga maalitti of kennina inni jedhu gaaffii guddaadha hunda keenyaaf jechuudha. Kan yoomii immoo addadha. Ofii isaa gatee of wallaalee amma ishiidhaaf jedhee maatii isaa dhiisee barumsa isaa dhiisee waan hundaa gatee ishiidhaaf jedhee qofa jiraachaa ture. Baay'ee ulfaataadha. Dhugaa dubbachuudhaaf gama kootti gaafan dhufu anis nama jaalalaati dhugaa dubbachuudhaaf. Jaalalaan sirriitti namana. Garuu wanti hunduu daangaa qabaachuu qaba jedhee namana. Maal jechuudha nama jaalachuu nan danda'a. Nama jaaladhe sanaaf lubbuu kooyyuu kennuu nan danda'a akkasitti namana. Garuu maalinni rispoondiin namtichi sun naa kennaa jiru akkamii isa jedhu irratti nu hundaa'a jechuudha. Maal jechuudha yoomiin jiituun garmalee isa jibbaa haga sana ta'eef jechuudha. Kan yoomii kan adda godhu isadha. Abeel garuu osoo mucaanaan ni jaaladhu sun deebistee jaalala sana fakkaatu naaf kennitu taanaan nan barbaaddu taanaan akka jiituun yoomii gootu na gooti taanaan haga sana nama deemuu miti. Maaliif akkuma beektan jaalalli gama lamaan dhufuu qaba jedhee nama namanudha. Kanaaf akka yoomii ta'uu baadhus nama jaalalaati sirriitti jechuudha. Egaa ani amma xiyyeeffannoo koo hundumaa gara hojii kootti gochaa jira. Dhugaa dubbachuudhaaf gara maatii kootii fi gara hojii kootti gochaa jira. Gara fuulduraatti gara fuulduraatti bakka guddaa ga'uun barbaada. Gamuma artiitiin jechuudha. Ani immoo reefuun jalqabaa jira. Artii kanas dhugaa dubbachuudhaaf xiyyeeffannoo kennee amman hojiirra jira. Gara fuulduraatiif bakka guddaa ga'uudhaaf gamuma kanaan jechuudha. Yeroon hojii koo amma ta'e bakka ta'e geessifadhu gara wanta kanaatti of deebisee ni ilaala jedhee yaada malee ammaaf dhugaa dubbachuudhaaf istoorii jaalalaa hin qabu. Jaalala keessa hin jiru jechuudha. Yookaan immoo jaalallee hin qabu jechuudha. Inni lammataa immoo osoon jaalallee qabaadhee dhugaa dubbachuudhaaf waan narraa barbaachisu qofa osoo hin taane waan narraa illee hin barbaachisne hagamiyyuu yoo ta'e kennuudhaaf an qophiidha. Nama jaalalaati dhugaa sila akkuma dubbadheetti nama jaalalaati. Nama jaalallee kootiif waan baay'ee gochuudhaan nama gammaduudhaan akka yoomii maraachuu baadhus jaalala narraa eegamu garuu nan kenna jedhee namana. Jaalalli immoo maraachuudhaan qofa madaalama jedhee namanoni. Nagaama ta'anii jaalala dhugaa walii kennuudhaan madaalama jedhee namana waan ta'eef osoo hin qabaadhe haala sanaan hin adeemsisa. Ammaaf garuu hin qabu. Akka natti fakkaatutti egaa amma iccitii na baasisuu fi iccitiin baasu garuu akkan yaadutti yoomiin nama jaalalaati. Sirriitti ishee jaalataa. Ta'us immoo baay'ee dhameera bu'aa bahii baay'ee argeera ishiidhaaf jedhee jechuudha. Deebiin ishiin kennaafii jirtu immoo isa wajjin wal gitaa hin jiru. Nama waan ta'eef guyyaa tokko wanti hunduu ifa ta'uufii danda'a waan ta'eef yaadni isaa jijjiiramuu danda'a. Yookaan immoo hin danda'u maal beekna isa gara fuulduraatti ilaalla.
Kanaan dura maraanne nagaadhuma gara fuulduraattis karoora maraachuun qabu. Garuu kaaraktericha hamma kana taphachuu kan hin danda'e akkuma kanaan dura isinitti hime ani kaarakterii tokko gaafan naaf kennamu kaarakteriin sun maal barbaada nama akkamiitii haala akkamiitiin wantoota godhaa maal uffataa maal nyaataa maal fakkaata isa jedhu ofii koo keessaa ekspiriyeensii koo keessaa nan laala. Isarratti immoo dabalatammoo naannoo koorraa namoota jiranirraa obzerviin godha. Aktiingii irratti immoo maaliin amanaanii aktariin tokko aktarii kan jedhamu qabu kaarakterii isaa leevilii biraarra geessisee gaafa hojjetudha jedhee amanan. Kana jechuun fakkeessee osoo hin ta'in ta'ee hojjechuu qaba jedhee amanan. Akkasitti amanan waan ta'eef kaarakterii koo sirriitti keessa gad fageenyaan ilaalee xiinxalee maal jedhee waan baay'ee isarratti qorannoo adeemsiseen hojjedha waan ta'eef haala kanaan egaa akkuma isin na galateeffattan bareedee isin bira ga'uu kan danda'e haala kanaan waan hin hojjedheefi malee kanaan duras hin maraanne gara fuulduraatti immoo rabbi beeka carraa isaa hin beeknu maal akka uumamu. Dhugaa dubbachuudhaaf ani jiruu koo keessatti dhiphachuu iyyuu nama jaalatu miti. Namoonni na beekan amala koo beeku. Yeroo baay'ee ani taphaa fi qoosaadhaan nama dabarsuu baay'ee jaalatudha. Namoota naannoo koo jiran hunduma wajjiniin nan taphadhaa nan kolfaa baacaa adda addaa qoosaa adda addaa uumee nama taphachuu jaalatudha. Nama yaadaan baduu jaalatullee mitanii. Maatii koo keessas yoo ta'e yeroon gara manaa galu namni dhufuu kootti akka gammaduun barbaada malee akka yaadda'uun barbaada. Bakka hojii koottis yoo ta'e bakkuma hin deemee hundatti nama keessatti namni of keessatti yeroo na argu akka horatu kan hin barbaadu gammachuu jaalala kolfuu taphachuu akka ta'uun barbaada. Kanaaf amalli koos akkasii namni gaafa nyaara guuree dhiphatee faana argu wanta sana dafee solvii godhee achii booda deebinee akka gara tapha keenyaatti deebinuun barbaada nama akkasiitan nama dhiphachuu jaalatu miti. Gaaffii kana namni na gaafate istoorii diraamaa keenya guutuu isaan laallee natti fakkaata. Malee kaarakteriin yoomii maraachuun isaa dura barataa cimaa barataa ijoollee wajjin taphachuu jaalatu barataa ijoollee kolfisiisuu gammachiisuu jaalatudha. Sanaan ala immoo hiriyoota isaatiif barataa of sakrifaayii godhudha. Isaaniif jedhee nama waan baay'ee haga baay'ee deemudha. Sanaan ala qophiiwwan adda addaa qopheessee yeroo wantoonni adda addaa uumaman yeroo wantoonni nama gaddisiisan fa'aa uumaman gadda sana keessa ijoolleen akka ba'aniif qophii adda addaa qopheessee nama ijoollee sana gara yaada isaanii nagaatti akka deebi'an godhu ture. So kaarakterichi akkuma argitan maraachuun isaa dura nama gaarii nama taphachuu jaalatu nama barumsa isaa jaalatu nama barumsaanis cimaa ta'edha jechuudha. So yoomiin maraachuun isaa dura kana fakkaata. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuudhaaf. Osoo dadhabee duubatti hafee dadhabee nafee sababa akkasii tan hafeedha. Dadhabee barumsa dadhabee osoo hin taane osoo danda'u osoo oliirraa tokkoffaa ba'uu osoo beekumsa guddaa ta'e qabu duubatti hafe. So dhugaa dubbachuudhaaf hin gaddisiisa nama gaddisiisa duubatti hafuunsaa jechuudha. Sanummoo sababa isaatu gaddisiisa nama gaddisiisa. Akkuma isiniin jedhe tiyaatiriidhaan hin eebbifame.
Tiyaatiriin immoo of keessatti wantoota adda addaa qaba. Inni tokko immoo barreessuudha. So anis barreessuu nan jaaladha. Walaloo xiqqoo nan yaala. Garuu walaloo irra caala immoo iskiriiptii barreessuudhaan baay'ee gaariidhaan jedheen ofitti amana. Kanaaf egaa akka barreessaa keenya hiree jaalalaa ta'uu baatus anis gama kootiin hagan dandeenye yaala. Dhugaa dubbachuudhaaf amman reefuun jalqabaa jira jedheen yaada. Akkasiis immoo dhugaan jirus. Garuu maalinni gara fuulduraatiif aartii Oromoo keessatti gumaata guddaa tokko kennee darbuun barbaada. Sana jechuun immoo aartii Oromoo keessatti wantoonni hin baramne jiru jechuun salphaama ta'anii garuu gara warroonni kanaan dura hojjechaa turan carraa dhabuunis ta'uu danda'a, dhiibbaa isaaniirraan ga'amaa tureenis ta'uu danda'a, maaliyyuu ta'uu danda'a sababni isaanii waan isaan hin hojjenne haala fooyya'aa ta'een hojjechuun barbaada. Sababni isaas yeroo fooyya'aa keessa jirra jedheen amana. Carraa fooyya'aa qabna jedheen amana. Dandeettii immoo dandeettii fooyya'aa ta'es qabna jedheen amana waan ta'eef waan fooyya'aa ta'e hojjedhee aartii Oromoo ol kaasuun barbaada. Shakkii tokko malee immoo nan godhas gaaffii hin qabu. Diraamoota, fiilmii, tiyaatiroota Oromoo adda addaa irratti wantoota gaarii, wantoota babbareedoo, wantoota hin baramne, wantoota daayimeenshinii addaatiin mul'atan hunduma isaanii hojjedhee uummata koo boonsuu ofii kootiifis boonuun barbaada. Gara fuulduraatiif gaayoo Waaqayyo nu gargaare waan gaarii tokko finnee uummata keenyaan bira ga'uu barbaada jechuun barbaada. Kanaaf egaa isinis du'aa naa godha. Gara fuulduraatiif waan gaarii aartii Oromootiif akka hojjennu ofitti na abdadhaanii kana fakkaata. Saamsoon baay'een jaaladha dhugaa dubbachuudhaaf. Kaaraakterii Saamsoon baay'een jaaladha. Akkuma Abeelis ta'e yeroo ilaalu, akka Yoomiis ta'e yeroo ilaalu hiriyaa adda ta'edha. Hiriyaa akka isaatii akka salphaatti hin argamu. Saamsoon baay'een jaaladha. Sababni isaas kaaraaktericha akkuma beektan kaaraakterii namatti hin dhiyaannedha, nama hin jaallannedha. Hiriyoota nu keessa jiran adda addaa mucaa reebeedha, mucaa ofirraa ari'eedha. Jiitumayyuu nama hin jaallannedha. Nama akka salphaatti onneen isaa namaaf hin banamnedha. Garuu akka sana ta'ellee namummaa qulqulluu akka qabu kaaraakteriin sun kan agarsiisu yeroo Yoomii bira dhufudha. Namni yeroo baay'ee yeroo Saamsoonin ilaalu mucaa jibbisiisaa, mucaa kashlabbee, mucaa namaaf hin gaddine akka sana fakkaata. Garuu kaaraakteriin Saamsoon yeroo Yoomii bira dhufu qulqullinni isaa inni dhugaa kan inni ba'u Yoomii bira yeroo dhufudha. Amalli isaa inni namaaf gaddu sun kan inni sirriitti ba'ee mul'atu Yoomii bira yeroo dhufudha. Maaliif Yoomii bira yeroo dhufu akkuma argitan gadda qulqulluu agarsiisa Yoomiidhaaf. Yoomiirraa wanti fayyadamu waan jiraateef miti. Waan tokko hin fayyadamu Yoomiirraa. Yoomii yoo dhiises Yoomiin isa miidhu. Garuu akkas ta'ellee Yoomii gargaaruudhaaf gara duubaatti hin deebi'u. Kun immoo qulqullina of keessaa qaburraa kan ka'e waan ta'eef Saamsoon adda dhalanaa fi diraamicharra gara fuulduraattis ilaaluu dandeessu. Namoonni Yoomii gargaaran jiraachuu ni malu. Garuu kan Saamsoon addadha. Saamsoon faayidaa duubarraan dhufu ilaalee osoo hin taane faayidaa tokko malee qulqullinarraa kan ka'e Yoomii gargaara waan ta'eef Saamsoonin bakka adda ta'e hin qabaaf isaaf. Abjuun koo gara fuulduraa akkuma kanaan dura gaaffii isa duraa irratti isinitti bakka guddaa ga'uun barbaada gama aartiitiin. Amma hin danda'e qofa osoo hin taane kan hin danda'u irra darbeeyuu of dabarsee aartiidhaaf of kennee
bakka ga'uu qabu ga'uu qaba jedhee namana. Yeroon jalqaba gara artiitti dhufus kan amaniin dhufe kan amaniin ka'e. Kanaaf gara fuulduraatiif shakkii hin qabu. Waan guddaa tokkon hojjedha jedhee namana. Bakka guddaas nan ga'a jedhee namana. Rabbi wajjiniini. Kanaaf anarraa gara fuulduraatiif diraamaa ta'uu danda'a, fiilmii ta'uu danda'a, tiyaatira ta'uu danda'a. Wantoota babbareedoo, wantoota miira namaa keessatti sirriitti hafan fideen dhufa jedhee namana. Isinis na eegaan jedha. Anaan wantoota adda addaatiin nan bohaaran. Kubbaa nan jaaladhaa. Ispoortii adda addaa nan jaaladhaa. Kanaan dura ekspiriyaansii teekwaandoo hojjechuu fa'aa qaban ture. Ispoortii baay'een jaaladhaa. Wantoota adda addaa akka ispoortiima keessa ta'ee sarkasii fa'aa kana fa'aa nan jaaladhaa. Ispoortii adda addaa jaaladhaan. Ispoortii baay'ee adda addaa jaaladhaa. Ispoortii kubbaa irraa immoo deeggaraa Yuunaayitid. Deeggaraa Yuunaayitidii egaa kunuu gubachaa jirra. Egaa Rabbii nuuf haa salphisuun jedha. Nama ta'ee namni hin gaddine hin jiru. Mudannoowwan adda addaa nama gaddisiisuu danda'u. Ani guyyaan itti gadde guyyaa abbaan koo boqoteedha. Anaaf abbaan koo bakka guddaa qaba. Waan baay'ee naa ta'eera abbaan koo. Garuu kan hin gaddu ani isaaf waan tokko osoo hin godhin na jalaa boqochuu isaatu na gaddisiisa jechuudha. So yeroo hundaa immoo miirri koo yeroo hundaa kanaan hin jeeqamu. Kan inni amma hojii koo kana dhameessa hojjedhu abbaa kootiif jechuudha. Sababni isaas inni an bakka guddaa ga'ee akka na ilaaluun barbaadan ture. So isaaf inni hin carroomne garuu inni akkanaaf achi ta'ee na ilaala jedhee namanan jiruu koo keessatti. Ammas na ilaalaa, ammas na hordofa jedhee namana waan ta'eef abbaa kootiif jedheen dhama'a. Ammayyuu kan inni hojjechaa jiru ofii kootiif jedhee osoo hin taane abbaa kootiif jedhee. Kanaaf guyyaan ani itti gadde guyyaa abbaan koo boqoteedha. Dhugaa dubbachuudhaaf dinqisiifattoota koo baay'een jaaladha. Baay'een isin kabaja. Sababni isaas isin malee ana miti artistiin kamiyyuu artistiin ta'u ture. Daawwataa malee diraamaan jiraachuu hin danda'u. Daawwataa dinqisiifataa malee artistiinis jiraachuu hin danda'u jedhee namana. Sababa keessaniin as geenye isinirraa adda taanii osoo hin taane yookaan immoo dandeettii adda ta'e qabaannee osoo hin taane akkuma carraa ta'e as teenye gaafa as teenyu immoo isin immoo kabaja nuu malu nuuf kennaa asiin nu geessitaniittu jechuudha. Kanaaf hunda keessaniyyuu baay'ee isin galateeffachuun barbaadanii dinqisiifattoota koo baay'een isin jaaladha. Baay'een isin kabaja. Naaf jiraadha. Gara fuulduraatti isin gammachiisuudhaaf kana caala immoo hamma hin danda'u dhama'ee waan gaarii fidee gara keessanitti dhufuudhaaf yaalaa. Baay'een isin jaaladha jechuun barbaada irra deebi'ee galatoomaa. Egaa jiruu koo keessatti namoota baay'eetu jira waan ta'eef as ga'uu kootiif namoota baay'eetu dhamaatee adda addaa dhama'e jechuudha. Kanaaf galateeffadheen fixu dhugaa dubbachuudhaaf. Ta'us immoo namoonni
egaa gabaabsee galateeffachuudhaaf barbaadu abbaa kootii inni tokkoffaan waaqarraa itti aanee abbaa kun galateeffachuu barbaada. Inni jalqabaa Waaqayyoo baay'een galateeffachuu barbaada. Carraa kana ana na filee bakka kana na kaa'uu kootiif isa itti aanee abbaa kootii akkuma isiniin jedhe sanaan booda immoo haadha koo obboleettiin baay'ee jaaladhu tokko qaba obboleettii koo obboleettii haadha taateen qaba. Ishiis baay'ee galateeffachuun barbaada. Haadha koos baay'ee galateeffachuu barbaada. Sanaan ala immoo hojiiwwan hojjedhe hunda keessattuu namoonni hin dandeessaa bakka kanaaf ati gahaadha jedhanii na filatan baay'eetu jiru. Isaan hunduma isaanii walitti qabaatti galateeffachuun barbaada. Keessattuu immoo warroota kiruu kana keessa jiran hunda isaaniiyyuu baay'ee galateeffachuun barbaada. Baay'eenis hin jaaladha. Maqaadhaan dhaheen fixu baay'ee waan ta'aniif waluma qabaatti kiruu keenya guutuuma isaa baay'ee galatooma. Baay'eenis hin jaaladha. Gara fuulduraatti immoo hojii baay'ee gaarii ta'e finnee dhufna ta'a. Galatoomaa jechuun barbaada.